zikoba bilisumaa keeyyatti nagaba bilisumaaka garisa oromoodha zikoba bilisumaa keeyyatti nagaba. Kam jirtan jira jirtu nagaa kam jirtan fayyaadha abdisha mumme baga nagaan dhufte yeroo baga nagaan dhufte dhiyaadhu beeyta yeroo siigaltee sirba kanaa sirba siigaltee oromoo faarsuu oboo faarsuu abaa'oo faarsu nama baay'ee ofirratti alba'u jira warri harka dhiigaa warri siigaltee shiraa yeroo hundaa'u mataa dhukkuba kanaaf sirbini nama irra kaa'ee takka geerarsi kan siigaltee gooticha waraana bilisummaa oromootiif maallaqa walitti qabuudhaaf jarman irratti kan irra qophaa'ee tiraayin fudhadhe kanaaf sirba siigaltee woboo joo kanaa fi abaa'oo joo warri gizee dhageessan mataan isin dhukkubu jiidhaaf irra naqa gana mataanuu baduu deemtanii woboon isin kaleessa tuffachaa turtan ta isin siigaltee iccitii keessaa arkattanii qabsoo oromootii fi waraana bilisummaa oromoo diidan sanii miti arra guyyaan sanii miti qabsoon oromoolleen sanii miti qabsaawaalleen sanii miti arraan tana siigaltee humna qeeroodhaanii qabsoon woboon jaaramee injifannoo galmeessaa jira kanaaf warri yeroo siigaltee maqaan woboo dhaamu gammachuun isinit dhagaamtu galatoomaa fayyaataa warra seenaa gaarii qabu isinii warri ammoo haadireen warri akkan qabne warri bifan qabne warri siigaltee rabbiin suuraa irraa fuudhe isin ammallee rabbiin suuraa isin irraa fuudhu dhabamuuf teessanii qabsoon oromoo jaalattuu jibbituu galma ga'uuf deemti waraanni bilisummaa oromoo ka guyyaa tokkollee ati qoodan kaayiniif arraan tana finfinnee siifi siigaltee magaalaa finfinnee ta isin najisa gootanii ta isin siigaltee dhaabbatanii firra fincaantanii ta isin magaalaa balleessitan san xaaruuf deemte jechuudha xaaruuf deemti ijoollee saba kana keessaa baate tan dhugaaf falmattu sanii xaaruu deema kanaaf nuti shakkii takka illee hin qabnu allaamaraan warri siigaltee kaadireen warri biyya adda addaa keessa teessanii diini ijoollee oromoo yeroo ganna qabu baga ganna qabeettan
yeroo sheeynii du'u baga du'u jettan yeroo abbaan amantii kiristaanaa du'u baga mootummaan tun ajjeessa mootummaa tana du'aayii godhe mootummaa tanatti rabbi kadhate hojjettanii warri gammadaa turtan arraan tana sii galtee lafti isinii dhiphattee jirti hara seentan wallaaltanii jirtan guyyaan ifaa kun isinii dukkanaawaa jira kana kan godhaa jirus namni saba Oromoo kana gane namni Oromoo gane addunyaa fi akhiratti illee milkaa'u tana namni dhiiga Oromoo ijoollee Oromoo baga ajjeefamte je'ee warri kaleessa sii galtee bilisiginna moo maali badhaadhina jettanii warri lafa dhiitaa turtan rabbiin addunyaa irratti illee bifa isinirraa fuudhee jira warri sii galtee badhaadhina je'ee badhaadhina jala deemu warra rabbiin sii galtee jibbe warra dachii fi samiin jibbite warra sii galtee yaada tokkollee hin qabne warra yaaduu hin dandeenye warra waa'ee qabsoo Oromootii fi qabsuma bilisiginnaa qabsuma sii galtee naafixanyaa tanaa warra ibsuu hin dandeenye arraan tana sii galtee ifni guyyaa si dukkanaawaa jira jechuudha. Si dukkanaawaa jira. Kanaaf Oromoon haqa qabdi. Waraanni bilisummaa Oromoo silaa haqan qabaanne silaa dhugaan qabaanne silaa dhugaadhaaf hin qabsoofne tarkaanfii tokko sii galtee ichi deemee mootummaa tana rukutuu hin danda'u ture. Duuba waraanni bilisummaa Oromoo haqa qaba. Dhugaa qaba. Dhugaa uummata Oromootiif qabsaawaa jira. Roorroo uummata Oromootiif qabsaawaa jira. Uummata Oromoo kan gabrummaa naafixanyootaatii fi bilisiginnaatii waxalamaa jiruuf qabsaawaa jira. Waan kana ta'eef hundaafuu haqa qaba jechuudha. Yeroo hundaa'uu dhugaa fi hayni injifataadha. Kana namni haqa qabu namni dhugaa qabu injifata. Namni cubbuu gareen cubbuu guruppiin cubbuu tana sii galtee dhugaa Oromoo dubbachuurra dhugaa naafixanyaa dubbattu seenaa Oromoo dubbachuurra seenaa Minilik dubbattu tan sii galtee seenaa haadhaa fi abbaasaa dubbachuurra tan seenaa Xaayituutii fi Zooydituutii fi warra Teediroosii fi Minilik dubbattu isin warra qaanyawa kanaaf akka taatan isinii beeka. Akka taatan isinii beeka. Osuma sii galtee Oromoo tuffattanii osuma waraana bilisummaa Oromoo tuffattanii osuma sii galtee Tigraay tuffattanii osuma halkanii fi guyyaa miidiyaa harkaa qabdaniin buufaa dhawaa turtanii arraan tana sii galtee qabsoon cunqurfamtoota qabsoon sii galtee waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru isin jala dhiyaatee jira. Kiiloomeetira 25 bichaarra kiiloomeetira 25 hafee Finfinnee seenuuf. Kanaaf warri cubbuu warri sobaa warri sii galtee qaamni isaaniitii fi sammuun isaaniitii fi sii galtee nama tolchee yookaan koompitara naafixanyummaa warri itti gaxaman warri sii galtee itti maxxansanii jiran yeroo hundaa'u haala qabsoo Oromoo tana yeroo dubbannu ni akkeessitan. Arraan tana sii galtee akkeessuun keessan ifirratti akkeessuu akka ta'ee baraa jirtan hubachaa jirtan hara seentan dhabaa jirtan qabsoo Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo Oromiyaa tana keessatti tarkaanfii garagaraa fudhachaa jiru guyyaa tokkollee miidiyaa irra baatanii waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii aanaa kana nurra fudhate waraana bilisummaa Oromoo tutu miidhaan durra geessatanii guyyaa tokko dubbatanii hin beektan. Sababiin isaa wanni isin dhoorke sodaa waraana bilisummaa Oromoo irraa qabdanii fi yoo miidiyaa irra baatanii bakka kanaarratti ganda kanaarra waraana bilisummaa Oromoo tutu injifannoo harkatee waraana keenya fixe yookaan jettan taate ummanni Oromoo bal'aan deeggarsa waraana bilisummaa Oromootiif qabu fi yookaan akka ummanni isinirra fincilu waan beeytaniif jecha hin dubbattan san. Kana
Ay, ay, kana. Kanaaf warri tarsiimoo shiraatiin deemtan. Warri siigaltee sammuu naftanyummaa isin keessa kaayanii. Warri sammuu naftanyummaa qabu. Warri siigaltee sammuu naftanyummaa tana warri keessa kaayan. Warra seenaan beeyne. Warra ifin beeyne. Warra barandaa jala dhalate. Warra siigaltee Oromoo keessa taa'ee Oromoo keessa guddate. Kan siigaltee seenaan isaa hamtuu. Kan siigaltee akaakayyoo fi abaabayyoo isaa Oromoo tanarra shira yaadee Oromoon firraa achi darbite. Arraan tana siigaltee kan waraana bilisummaa Oromoo bakka takkatti itti fidee ficcisiisaa ture. Warra gantuu siigaltee warra gantummaa fi goobanummaa warra jaaramee jirtu qabsoo Oromoo balaaleffata. Isinif bariitee jirti. Qabsoo Oromoo balaaleffachuun waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuun silaa balaaleffachuu miti garrii qabattee siigaltee lallabdee tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhachaa jiru of duuba deebisuu hin dandeessu. Maali sababni? Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma reefu je'etti waraana dhugaa qabu, waraana haqaaf lolu, waraana miidhamuu uummata Oromootiif lolu, waraana siigaltee fadhii isaa hunda dhiisee fadhii uummata Oromootiif kan qabsaawaa jiru waan ta'eef yeroo hundaa'u namni dhugaa qabu, namni haqa qabu injifataadha. Gareen cubbuu, gareen shiraa, gareen siigaltee olaantummaa saba tokkoo leellisuudhaaf deemtu, gareen gabrummaa uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaa irra kaa'uu deemtu yeroo hundaa'u hin milkooytu. Hin milkooytu. Hin milkooytu. Abaarsa uummata Oromootti jira. Abaarsa Islaamaatti jira. Abaarsa warra Kiristaanaatti jira. Abaarsa siigaltee warra hundaatu itti jira. Kanaaf warri cubbuu siigaltee qabsoon isaan gaggeessan yeroo hundaa'u galman geessu. Galma geessuuf illee teessu. Akkuma siigaltee warra bilsi kana siigaltee irraa waa barachuun barbaachisaadha. Irraa waa barachuun barbaachisaa. Namni siigaltee if galaafachuu barbaadu. Hani siigaltee laaftu duu barbaadu. Hani laaftu siigaltee hongoo barbaadu. Sagaleen kiyya jira. Ayyee gaamee yaalii godhani. Yaalii addaan muruu. Sagaleen koo jira. Sagalee hoo jiraate beeytaa abbaan fedhe siigaltee as gubbaadha. Nu darbuus nu fonqolchuus dhugaa qabna, haqa qabna. Dhugaa uummata keenyaa dubbachaa jirra. Dhugaa qabsoo Oromoo dubbachaa jirra. Wanni siigaltee ilma namaa sodaa fi warra sooshaal miidiyaa kana sodaaf haqa Oromootii fi dhugaa uummata Oromoo dubbachuurraa if duuban deebi'u. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaa gabrummaa amma keessa jiran kanarraa bilisoomsuudhaaf kan qabsaawaa jiru. Kana waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayyoo qabu, waraana akeeka qabu, waraana tarsiimoo qabu, kan waan qabsaa'uuf beeku, waraana mirga sabaaf sablammootaa kabajuudhaan, waraana mirga sabaaf sablammootaa kabajuudhaan, waraana namni tokkolleen itti qixxaatu kan jirre waa'ee kanarraa dubbachaa jira.
waa'ee kanarraa dubbachaa jirra. Kanaaf yaaliin sii galtee as gubbaa nama darbuu, yaaliin sii galtee sagalee namaa ukkaamsuu eessayyuu naman geessu. Eessayyuu naman geessu. Nama hongeessa malee. Nama hongeessa. Mee kanaafuu takka takka sagalee mee sagalee hoo jiraatte. Takka takka tuqaa. Sagaleen kun jira. Sagaleen jira. Hello mirkaneessaa mee. Mee mirkaneessa sagalee hoo jiraatte. Okay. Hayyee sagaleen jiraannaan beektaa warri cubbuu sii galtee gareen garee cubbuutiin sii galtee as gubbaan buunu garee cubbuu sodaaf sii galtee sagalee ummata keenyaatii fi qabsoo Oromoo dubbachuurraa of boodan deebinu garee cubbuu sii galtee ifiifuu dhabamaa jirtu tana sodaannee waraana bilisummaa Oromoo faarsuurraa of boodan deebinu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf gareen cubbuu sooshaal miidiyaa kanarratti wal jaartee isaanuu qaama shiraa waan ta'aniif nama waraana bilisummaa Oromoo dubbatu, nama qabsoo Oromoo dubbatu as gubbaa sii galtee nama darbuu fi riipoortii nama godhu. Kanaaf yaa warra cubbuu, yaa garee cubbuu tan qabsoo Oromoo gizee dhageessan mataan isin dhukkubu. Yaa garee cubbuu warra waraana bilisummaa Oromoo gizee woboo dhawan mataan isin dhukkubu. Yaa warra cubbuu yeroo waraana bilisummaa Oromoo as gubbatti harkitan warri mataan isin dhukkubu. Gana isin dhukkubuu ta'a. Gana dhabamuu teessa. Gana sii galtee akka sareetti ifirratti udaanuu teessee hidhamtee. Guyyaan asitti hidhamtu, guyyaan asitti sii galtee seeraan gaafatamtu yeroo gabaabaa. Anarra lalaali gammachuun qaba. Gammachuu wanni hin qabaadhee maali beeytu? Guyyaa tokkollee sii galtee dogongora ummata kiyya bitamee ummata kiyya irratti cubbuu uumee waa'ee qabsoo Oromootii fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo karaa dabseen beeku. Garuu gareen cubbuu, murni cubbuu warri sii galtee dhugaan arkine warri yeroo hundaa'u miimooriin nafxanyummaa keessa kaayamtee jirtu yeroo hundaa'u qabsoo Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo yeroo sooshaal miidiyaa kana gubbaa dhagaan ni gaggabdan. Gaggabe ammas. Gaggabe. Rabbi si haa gaggabsu gaggabe. Gaggabe Rabbi si haa gaggabsu. Oboon Finfinnee seenu jirti kiiloomeetira 25 hafeefi jira gaggabe. Gaggabe lafaaniif tumi. Lafaaniif tumi mataa fidhi. Zarraf jii akkasitti si galteen warri zarrafiitu kamisee keessa waan ta'u beektu. Zarraf ya mililik ya maarre yeroo takka sii galtee woboon fi warri TPLF kun qawwee takka gubbaa dhawan kiiloomeetira 42 nama maaratoon fiigu malee jettu yaa waraana Itoophiyaa. Kiiloomeetira 42 sii galtee atileetuma malee jettu yaa qawwee darbanii yaa Rabbi na baasi. Kana kun warra zarrafi. Warra zarraf. Ishiishe kolkoloo. Uummanni Oromoo sii galtee gootonni ilmaan Oromoo namni dhugaa qabu sii galtee namni dhugaa qabu duuti isaalleen kabaja. Wareegamuun isaalleen kabaja. Awwaalchi isaalleen kabaja. Kabajaan awwaalama.
miidhama uummata Oromootiif gabrummaa uummata Oromoo tanaa jecha namni wareegamu kabajaa qaba. Kabajaa qaba. Akkas Rabbi nu haa godhu. Akkas Rabbi isin haa godhu. Akkas Rabbi nu haa godhu. Kanaaf warra sii galtee dhiiga kana dhiiga isaa gannaqee dhiiga isaa kanaan ummata isaa kan miidhama jalatti miidhamaa jiru kana miidhama jalaa baasuudhaaf warra qabsaawaa jiru nuti sii galtee sodaattu. Nuti warra akka hiyyaa kunfaan sodaattu. Gaara dheenee qabsaa'uu ni sodaanna. Garuu nuti karaan dandeenyuun waraana bilisummaa Oromoo waan qabnurraa gargaaruutu furmaata. Waa gargaare. Yeroo hundaa'u sii galtee qabsoo Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo komachuurra ga'ee Oromummaa teetii bahe gargaare. Bira dhaabbadhu. Yoo Rabbi sii laafite sii galtee qabsoo saniin makame. Qabsoon makame. Yoo qabsoon makamuu hin dandeenye qabsoo Oromoo tanaa fi waraana bilisummaa Oromoo kana waan qabduun gargaare. Dhiira akkasiitu waa'ee oboo dubbachuu danda'a. Kan sii galtee darsi kan akkaawuntii keessa maallaqa oleegu kan warra isaaniitiifuu maallaqa hin ergine kan garaasaa kanattuu maallaqa qorqodu qabsoo Oromoo maal qabsoo Oromoo maal gargaarta. Garaa keetu gargaartee sii galtee garaa kee bayyanachiisuu hin dandeessu. Warra kanaatis numa jira. Warra garaasaatu bayyanachiisuu hin dandeenye waan dalagaturraa. Asii galtee waan dalagatu oluma haayeetuma. Olumaan kaaya akkaawuntuma keessatti olee gajee sii galtee habiraa kutuu sedduu jira. Duuba dhiirti dhugaa. Dhiirti sii galtee rakkoon saba Oromoo itti dhagaamtu. Rakkoon gabrummaa Oromoo kan itti dhagaamtu. Waan ol kaayatuu fi waan sii galtee dalagatu qabsoo Oromoo tanaaf kan oolchaa jiru irra guddaadha yeroo ammaan tanaa. Warra kanaa Rabbiin sii galtee haa heddummeessu. Warra kanaa kan sii galtee yeroo arroostoo fi waan babbareedduu sii galtee nyaatu rakkoo uummanni keenya keessa jiru yaadatee maaliin godhu qaba karaan sii galtee uummata Oromoo itti gargaaraniin qamadii sii galtee luuqaa qamadii Ameerikaa bittee erguu miti. Furmaanni sii galtee uummata Oromoo hiyyummaa fi beela jalaa karaan itti baaftuu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbattee gargaartee mootummaa tana kuffisuun hiyyummaa balleessuudha. Kana sii galtee dhiirti akkasii dhiirti sii galtee waan qabdu uummata kanaaf oolchitu qabsoo tanaaf oolchitu yeroo hundaa'u gammachuu qabdi. Kana ammoo garaasaa atuu bilisoomsuu hin dandeenye. Garaasaa akkamii bilisoomsuu dadhabe? Akkaawuntuma keessa sii galtee yeroo 20 fi 30 akkaawuntuma keessa maallaqa oleega. Garaasaatuun bilisoom garaan saatuu beelaa bar namni dura sii galtee garaasaa bilisoomsuu qaba. Nama garaasaa bilisoomsee waan babbareedduu itti nyaateetu qabsoo Oromoo gargaara beeta. Akkasii sii galtee ka garaasaatillee bilisoomsin kan ifin bilisoomsin qabsoo Oromoo gargaaruurra qabsoo Oromoo komataa jechuudha. Akkanaa kunis numa jira daaraan akkanaa kunis. Daaraan akkanaa kunis ganda keessa numa jira. Ammoo qabsoo Oromootii fi uummata Oromoo yeroo hunda xiqqeessee jechuudha namni akkanaa. Dhiirti dhugaa ammoo tawwaan dalagatturraa qabsoo Oromootiif waraana bilisummaa Oromootiif duursa sii galtee ani qabsoo Oromoo tanaaf qabsaawaa Oromoo kanaaf waan hin qaburraa lubbuuti yaa'u haa taatu gargaaruun qaba jee akkasii gargaaraa jirus dhiirti akkasiitis Oromoo keessa heddummachaa jirti. Kanaaf warri sii galtee garaa fi bilisoomsuu hin dandayin warri garaa fiituu sii galtee gabrummaadhaan fixaa jiru yoo sii galtee nurraa haa banamtu dura garaa keessanirra jijjiirama fida. Garaa kee akkamitti jijjiirama fida? Waan dalagatturraa mataa keetiif oolchi. Yeroo mataa keetiif oolchite ummata keetiif oolchi. Qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchi. Woboof oolchi. Dhiirummaan sani. Kanaaf agabuu namoota keenya ka agabuu keessa jirtan
osoo siigaltee akkaawuntii keessaa waa qabdu roorroon uummata Oromoo irra yeroo galte kasittiin dhagahamne roorroon nama keetirra yeroo galte gabrummaan uummata keetii si yaachifne atuu siigaltee gabrummaa addaa keessa jirta rabbi gabrummaa keessa si baasu irra guddaa siigaltee warra of tuulaa akkanaa kanaa jira. Kanaaf osuma siigaltee akkaawuntii keessa waa oleetu yeroo waraana bilisummaa Oromoo gargaarsiin jaan keezii uummattee siigaltee dhabamta. Kanaaf rabbi isin irraa banu warra kanaatis warra siigaltee ta'arraa malee taboroo hin beeyne warra uummata Oromoo miidhamanni uummata Oromoo isinitti hin dhagahamne warri kaleessa uummata kana keessaa ba'ee uummata Oromoo dagatee qabsoo Oromoo dagatee biyya alaa tana keessatti akka waan siigaltee jannata keessa jirtuutti warri if laaltu atis siifi gareen bilisiginnaa deeggartu garaagarummaa takkallee hin qabdan. Hongawaadha. Hongawaan akkanaatis biyya alaa tana keessa nama jira jechuudha. Kan siigaltee garaa isaatu bilisoomsuu dadhabe. Akkanaa kana siigaltee rabbi irraa banu nama siigaltee saba kanaaf laalatu nama gabrummaa uummata Oromoo kana akkamittiin fura je'ee laalatu rabbi isin haa godhu nutullee nuti rabbi nu haa godhu. Kanaaf qabsoon Oromoo arraan tana bakka kaleessaan jirtu bakka kaleessaatti hin tilmaamin maallaqa siigaltee qabsoo Oromootiif jettee amma dura buufte kan amata 10 dura buufte amata 10 dura buuftee jiti ila arra sanuma siigaltee dooraala 50 buuftee dooraala 20 buuftee yeroo hundaa'u dogongoruma kana qabattee ganda keessa deemtaa jechuudha. Akka uummanni Oromoo akka siigaltee waraanni bilisummaa Oromoon gargaaramne shira kee gallakkifta. Kunilleen sin baasuu dhaabbadhu. Yoo dhugumaan siigaltee bilisiginnaa kan taatu taates ichi bayidi bilisiginnaa ta'e. Yoo nafxanyummaan dhiiga keetii hojii ol maktee jiraattes dhugumaan nafxanyummaa ta'e ichi bayi. Yeroo nama qabsoo Oromoo dubbatu arkite waa'ee qabsoo dubbatta. Yeroo waa'ee oboo namni gargaaru barbaade waa'ee oboo ni gargaarra jettee jirti siigaltee lafa dhiitta ichi booda nama akka keetii nama siigaltee jazbaa guruppii akka keetii yeroo harkattee qabsoo Oromoo akkamii balleessinaa irratti akkamii oboon akka gargaaramuu hin qabne irratti marii gaggeessitu dhaabbadhu. Ifaan sitti ifee jira diimaan atiis. Ifaan sitti ifee jira. Ifaan sitti ifee jira. Ifaan nafxanyaa irratti ifee sitti ifee jira. Ifaan siigaltee goobanoota irratti ifee sitti ifee jira. Kanaaf wanni namatti tolu yeroo arraan tanaa qabsoo Oromoo gargaaru waraana bilisummaa Oromoo gargaarutti uummanni Oromoo maajoritiin warra siigaltee qabsoo tanaaf efkannee jitu biyya alaa tana keessa jira dhiirota hayyoota gootota ittiin boonne jechuudha. Kanaaf warri siigaltee qilleensi nafxanyaa gisee dhufe nafxanyaa jala gortan yeroo siigaltee qilleensi Oromoo balaaleeffatu wajjin balaaleeffatan ifaan diimaan isinitti ifee jira. Ifaan diimaan isinitti ifee jira. Kanaaf injifannoon uummata Oromoo injifannoon qabsoo Oromoo guyyaarraa guyyatti argaa jirra. Kanaaf namni Oromoo ta'e namni siigaltee qabsoo Oromootii fi qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kana keessaa qooda qabaachuu barbaaddu. Dafi osoo yeroon sitti hin bariine. Osoo yeroon sitti hin bariine. Dafi waan qabdu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhu. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu jechuun haadha abbaa kee bira dhaabbachuu jechuu. Warra keessan bira dhaabbachuu jechuu. Akkasii firadhu. Akkas waraanni kun siigaltee kan haadha abbaa keetii fi faamilii tee gabrummaa jalaa baasuudhaaf qabsaawaa jiru. Kan jireenya siigaltee akka keenya nuti jiraachaa jirru kana dhiisee kan halkanii fi guyyaa roobni itti roobaa agabuu siigaltee hidda mukaa nyaachaa warra qabsaawaa jiru. Warra qabsaawaa jiru kana
warra oromoo tanaaf siigaltee lubbuusaa hannaa jiru kana dhugaa dubbachuudhaaf namni kana hin gargaarre dhugaa dubbachuudhaaf namaa miti yookaanoo nama garaasaa bilisoomsuu dadhabe akkasii beeynaa jechuudha. Kanaaf chaansii siigaltee waraana bilisummaa oromoo gargaartee qooda xiqqoo takka qabsoo oromoo tana keessaa argachuudhaaf yeroon amma osoo sitti bariitee siigaltee bariin waliin geenye qabsoo oromoo gargaarii waraana bilisummaa oromoo bira dhaabbadhu. Haanis osuma siigaltee taa'ee qabsoo oromoo tana siigaltee itti namana waraana bilisummaa oromoo itti namanu waraanni bilisummaa oromoo eessa jira dasee isaanii qabate kijiba waraana bilisummaa oromoo numaa humna qaba osuma siigaltee akkasitti teessee buufaa kee dhawaa jirtuutiti waraanni bilisummaa oromoo tarkaanfii fudhachaa jiru guyyaadhaan si garsiisaa jira. Siifi siigaltee hoolayyii bilisiqinnaallee isin garsiisaa jira. Kun injifannoo guddaa. Haqa qabna dhugaa qabna. Namni dhugaa qabu nama haqa qabu yeroo hundaa'u injifata. Gammachuun irraa mul'ata laal. Cubbuu dalaynee hin beeknu. Waan dandeenyuun siigaltee godhaa jirra. Nuti amma fakkeenyaaf ifaan nuu bahaa jira, ifaa bilisummaan nuu bahaa jira. Tanaaf gammachuu qabna. Warri siigaltee saba kana miidhee harkisaa dhiigaa yeroo waraanni bilisummaa oromoo finfinnee jala dhiyaate jaan dhumaa jira yaadan. Saayikooloojikaalii du'aa jirtan. Rabbi ammallee isinaa dhabamsiisu gantoota diinaa rabbi isinaa dhabamsiisu. Gantoota dhufaa dabraa siigaltee oromoo gabromsuudhaaf warri siigaltee haada gabrummaa jabeessaa jirtan haanni gabrummaa isin jabeessaa jirtan isin jalaa hiikkatee jira. Haanni shiraa isin hidhaa turtan san isin jalaa hiikkatee jira. Haanni cubbuu ka isin hidhaa turtan san isin jalaa hiikkatee jira. Kanaaf nuti haada cubbuu isinii tan san hiineeti alaabaa oromoo siigaltee finfinnee irratti akka leellistu godhuudhaaf qabsootti seennee jira. Injifannoo uummata oromoo. Kanaaf gaaboo injifannoodhaa barra siigaltee amma gaalaan warri kaadirootaatii fi warri oromiyaa tana keessatti hirriiba kan qabne niin beeka. Wanni isin yaachisaa jiru arraan tana siigaltee uummata oromoo eenyummaan itti dhuftanii uummata oromoo miidhaa jirtan. Arraan tana yeroo qabsoon oromootii fi waraanni bilisummaa oromoo tarkaanfii barbaachisaa fudhatee diina keessanii fi warra waraana keessan ka siigaltee maaratoonii fiigusan yeroo albaasaa jiru kanatti eeysa seennettanii siigaltee yaadaanuu dhumtan. Kiiloon qaama keessanii meeqa siigaltee ka 50 ture 25 ta'aa jirtan. Ka 100 ture siigaltee 50 ta'aa jirtan. Ganaa teessan. Namni siigaltee cubbuu saba kanarratti hojjete gana boombaarlii taata. Gana akka boombaarlii siigaltee qaamni si nyaadhamee sammuun si nyaadhamtee gana duuteessa. Hayni oromootu si ajjeesa. Hayni uummata oromoo miskiina kanaa si ajjeesa. Namni siigaltee uummata oromoo miskiina kana hangane kan uummata kana eenyummaan itti dhufe akkanuma daaraa ta'aa jirtanii jechuudha. Kanaaf chaansii namaan kan nuuf jiraate. Garee bilisiqinnaa isiniifin kan noo jiraatame kaadiroota isiniifin kan kanaaf raawwachuu kiyya kaleessa siigaltee naannoo amaaraa tana keessatti zarrafii miti. ዘረፍ የቴዎድሮስ ዘር የማሬ ዘር የቆማጤ ዘር akkasi zarraf jettanii jiti arraan tana bishaan isin jala yaa'ee maaratoon kiiloomeetira 42 warra fiigu jiru fakkaatan
yeroo qawwee siigaltee kamisee irratti waboon isin jala dhuhaasu wal fixxanii qawwee darbitanii siigaltee zarrafiin teessan boo'ichatee arktanii jirtan gootota ijoollee Oromoo arktanii jirtan gootota waraana bilisummaa Oromoo arktanii jirtan kanaafan garee bilisiginnaa woon jiraannee xumuruuf hin deema yoo jiraatte immoo chaansii isiniif hin kannoo jiraatte namaan kan dhufu jiraatte mee chaansii badhaadhina garee badhaadhina isiniif hin kanna share koda dunia walinga Gumacha waraana bilisummaa Oromoo biyya Jarman magaalaa Nuurambarg haala ho'aa fi sirna ajaa'ibsiisaa ta'e deemaa jira. Gumacha waraana bilisummaa Oromoo biyya Jarman magaalaa Nuurambarg hawaasa Oromoo biyya kana jiraatu qeerroo qarreen Jarman bifa kanaan warraa Noovembericha yeroo ammaa kana tumsa bifa ho'aadhaan haala baay'ee nama gammachiisuun waraana isaa cina dhaabbachaa jira. Maarree Oromoonni addunyaa kana hundarratti argamtan fakkeenyummaa gaarii kana fudhachuun waraana keessan cina bifa gaarii ta'een bifa nama gammachiisuun bifa gabrummaa keenyaaf xumuraa kan ta'e bilisummaa nu gonfachiisuun bifa nama gammachiisu namoonni achiisuutti deemaan jedha. Turtii gaarii falmachurra oromonarra share kora ilmaan Oromoo Galmezenarra ibe walge adunya mara arrebejuno oromonarra ibe walge adunya mara arrebejuno oromonarra negara hayyeega gootonni siigaltee ijoolleen Oromoo biyya Jarman jirtu nyaata siigaltee nyaannurraa jireenya jiraannurraa wanni siigaltee nyaata nyaannuu fi jireenya nyaannu caalaa
qabsoo oromoo tana siigaltee yoo tinniste qabsoo oromoo tana gargaaruutu jireenya keenya caala jechuudhaan har'a magaalaa Jarman keessa siigaltee ilmaan oromoo ilmaan sabaa walitti dhufanii waraana bilisummaa oromoo gargaaruudhaaf qophii addaa gaggeessaa jira jechuudha. Jabaadhaa jennaa warra siigaltee biyya Jarman qeeroo oromoo warra siigaltee quuqama sabaa qabu warra rakkoon oromoo siigaltee hirriba isaan dhorkee waan qabaniin qabsoo oromoo gargaaruudhaaf warri siigaltee arraan tana warra Jarman wanni isin godhaa jirtan wanni isin godhaa turtan fakkeenya guddaa siigaltee waan hundaafuu fakkeenya ta'u waan taateef hedduu isinitti boonnee jirra. Hedduu waan nama boonsaati. Nama dhugaa qabuuf nama saba kanaaf laalaa qabuuf boona ajaa'ibaati. Warra qabsoo oromoon feene warra siigaltee garaasaa malee humaan feeneef wanni siigaltee ijoolleen oromoo woboo gargaaruudhaaf wanni gootu tun mataa isin dhukkubsiti. Mataa isin dhukkubsiti rabbiin siigaltee ammallee mataa isin haa dhukkubsu. Jazbaa guruppii siigaltee ergamtuu naafixanyaa kan siigaltee yeroo hundaa'u bara dhufaa dabraa diinaaf ergamee oromoo diina jala qabuudhaan diina oromoo siigaltee hidhuudhaan oromoon akka ajjeefamtu godhuudhaan bara dhufaa dabraa warri dalagaa jirtan rabbiin siigaltee dhumatee san nu agarsiisu. Dhumatee san nu agarsiisu. Dhumti teessa yeroo gabaabdu bara dhufaa dabraa Tigireen dhuftu warri siigaltee bitamee uummata oromoo gurguraa ture warruma arra badhaadhina jiru. Gaafa siigaltee naafixanyaan biyya qabattee turtees gaafa siigaltee mangistuutiis warri diina tahee uummata oromoo siigaltee diinaaf kannaa ture kan eenyummaa oromoo akka irraa mulqan godhaa ture warruma arra siigaltee badhaadhina jiru kana. Yeroo siigaltee sirni naafixanyaa bifa jijjiiratee Abiyyi amma bifa jijjiiree arraan tana badhaadhina jee sirna mililik deebisuudhaaf warri bitamee warra ijoollee oromoo hiisisee hayyoota oromoo hidha galchanii warri eenyummaa oromoo balleessuudhaaf halkanii fi guyyaa warri dalagaa ture warruma kaleessa ijoollee oromoo fixaa turte isini. Warra bara dhufaa dabraa uummata oromoo gabroomsuudhaan number 1 jaarraan keessan dhumee jira. Barri keessan dhumee jira. Hojiin tortoraan isin hojjechaa turtan isinirra dhaabbachuudhaaf haratti isin hambisuudhaaf yeroon siigaltee isin dhufaa jirti. Masaraan isin halkanii guyyaa keessaa cubbuu dabarsaa jirtan guyyaa gabaabaa booda waraana bilisummaa oromootiin qabamuuf ta'a inshaallah. Qabamuuf ta'a. Garee cubbuu warra bilisiginna jee siigaltee biyya hunda keessa taa'ee halkanii guyyaa dhiiga ilmaan oromoo ganna qabu baga ganna qabe jettanii warra siigaltee mootummaa naafixanyaa tana deeggaraa jirtan biyya hunda keessatti yeroo gabaabduu keessatti akka isin suuraa fi bifti teessanii fi rabbiin siigaltee addunyaarraa isin galchu shakkii takkallee hin qabnu. Dhugaan qabdan haqan qabdan nama saba oromoo kanarra dalagu jechuudha. Namni saba oromoo kanarra dalagu namni diinummaa uummata oromoo kanarraa qabu nama uummata xiqqeenyi uummata oromoo isin gammachiisu deeggartoonni bilisiginnaa yeroo gabaabaadha dhumti teessan. Kan siigaltee bizinasaan dalaga jettee mootummaa wajjiniin bizinas dalagee ifii duroomaa oromoo gabroomsee siigaltee bizinasa qabdu saniin oromoo gabroomsuudhaaf kan mootummaa bilisiginnaa wajjin halkanii guyyaa dalagaa jirtu biyya hunda keessatti. Ifaan ati qabsiifattee ampooliin kaleessa siigaltee badhaadhinaa wajji qabsiifattee siigaltee ampooliin isin qabsiisaa turtan dhaamaa jirti. Isinirra dhaamuuf guyyaa xiqqootu hafe. Kan siigaltee daldalaa oromootii fi abbaa qabeenyaa oromoo warra dhugaan siigaltee saba kanaaf quuqama qabu achi darbitanii kaadiree bilisiginnaa taatanii qabeenya oromoo saamuudhaaf qabeenya uummata oromoo saamuudhaaf lafa uummata oromoo saamuudhaaf warri biyya hunda keessa caasaa bilisiginnaa taatan barri keessan dhumatee jira. Hojiin cubbuun isin dalagaa turtan dhumattee jirti. Dachii seentamu samii seentu. Kanaaf isin dhumti teessan rabbiin nu garsiisuuf deema.
warra siigaltee fandii ambaasii biyya hundaa keessa especially biyya baqaa keessa teessanii qamadii ambaasii irraa daqiiqa ambaasii irraa warri fudhachaa jirtan wal beeyne takka takkatti warra siigaltee ambaasii Itoophiyaa qamadii fudhachaa jirtan warri siigaltee zeetaa fi daqiiqa ambaasii irraa fudhachaa jirtan warri baatis siigaltee ambaasii Itoophiyaa bira dheeyxanii qabsaawaa fi qabsoo Oromoo farrajuudhaan maqaa balleessuudhaan warri siigaltee qarshii harkattaa jirtan barri keessan dhumatee jira. Barri siigaltee farada keessanii kan ummata Oromoo maqaa balleessuu kan eenyummaa Oromoo maqaa balleessitanii qarshii ittiin barbaadaa turtan badee jira. Guyyaa xiqqoo tokko bichaaf biyya hunda keessatti biyya baqaa hunda keessatti biyya Naayiroobii keessatti warra siigaltee qabeenya horachuuf kaadiree bilisiginnaa taatanii eenyummaa Oromoo balleessuudhaaf Naayiroobii keessa teessanii warri harkanii fi guyyaa badhaadhina jettanii lafa dhiitta warri qabsaawaa Oromoo siigaltee maqaa fuutanii ambaasii Itoophiyaa galchaa turtan galsaa jirtan barri keessan dhumatee jira. Barri keessan dhumatee jira. Akkasuma siigaltee warri Ijipti keessa teessanii qabsoo Oromootii fi hojii basaastummaa ummata Oromootti basaasuuf eenyummaa Oromoo warri xiqqeessaa jirtan guyyaan keessan dhumataa jira. Guyyaan isin siigaltee itti dhabamtan. Akkasuma siigaltee Ameerikaaf biyya hunda keessatti warri Oromoo gurguruudhaan lafa barbaaduuf jecha eenyummaa Oromoo xiqqeessuudhaan warri dalagaa turtan barri keessan barri siigaltee itti garaa keessan guuttachuudhaaf nama Oromoo itti faraduu nama Oromoo itti xiqqeessuu qabsoo Oromoo itti balleessuu yeroon isaa dhumaa jira. Kana siigaltee guyyaa gabaabaa booda kan siigaltee walitti deebinee haasofnu ta'a. Especially kaameeraan ifaan diimaan siigaltee ifaan diimaan siigaltee kaadiroota bilisiginnaa Naayiroobii keessa jirtan ifaan diimaan isinirratti ifee jira. Warri ijoolleen Oromoo yeroo dhumte baga dhumteettan guyyaan isinitti salphattan dhiyaatee jira. Guyyaa Oromoon siigaltee uummanni Oromoo kan kaleessa salphiftan san injifannoo itti argatu dhiyaatee jira. Dhiyaatee jira takka takka wal beena. Kan qabsaa'aa Oromoo siigaltee ambaasii Itoophiyaa Naayiroobii galchitanii qabadii fudhachaa turtan. Warra zeeta fudhachaa turtan. Warra siigaltee kiiloo 20 daqiiqaa fudhachaa turtan. Yaa gantu akkan qabne. Warra badhaadhina joo yeroon siigaltee nuti siigaltee isin itti salphifnu dhiyaatee jira. Warra siigaltee waa dalagachuudhaaf karaa moyyaaleetiin dalagachuudhaaf jecha qabsoo Oromoo xiqqeessitanii hojii basaastummaa siigaltee Naayiroobii fi moyyaalee idduutti warri dalagaa turtan barri basaastummaa keessanii dhumee jira. Guyyaa tokkollee namni dhugaa isinitti himne. Dhugaa isinitti himne. Arra dhugaa isinitti himna. Arra dhugaa isinitti himna. Jumaa siigaltee jumaa ergachuuf jecha jumaa biyya naqachuuf jecha qabsoo Oromootii fi uummata Oromoo warri xiqqeessaa turtan barri keessan dhumee jira. Dhumee jira. Rikardii isinii goonee jirra. Takka takka siigaltee warri asii qabsoo Oromoo xiqqeessee ambaasii bira dheeyxanii eenyummaa Oromoo balleessitanii waraqaa siigaltee karaa itti dabartanii moyyaalee itti dabartanii siigaltee bu'aa itti barbaadaa turtaniin qabsoo Oromoo xiqqeessaa turtan isinirra beekamee jira. Barri isinitti dhabamtan gahee jira. Gahee jira. Nuti siigaltee takkaa guyyaa tokkollee nama sodaannee hin beeknu. Nama sodaannee hin beeknu. Bakka irraa dhalanne beekna. Biyya goototaarraa dhufne haramayaarraa hin dhaladhe. Siigaltee warri haramayaa takkaa nama sodaatee hin beeku. Warri haramayaa takkaa nama sodaatee hin beeknu. Jiddu galeessa qabsoo ichirraa maddina siigaltee. Biyya jaarraa abbaa gadaa keessa taa'ee qabsaame. Biyya siigaltee qabsoo Oromoo burqisiifterraa dhalanne. Kanaaf nam tokkollee waan hin sodaadhu hin qaban.
rabbii tokkichaadha. Kanaaf kaadireen bilisiginnaa warri siigaltee paastaa fi ruuza ambaasii Itoophiyaa Naayiroobii irraa fudhattan, warri qamadii fudhattan, warri siigaltee qabsoo Oromootii fi qabsoo Oromoo tana basaasuudhaan qabsaawaa Oromoo siigaltee kan Naayiroobii keessa jiru basaasuudhaan sukkara fudhachaa turtan barri qamadii keessanii barri siigaltee wan isinirraa dhumee jira. Kanaaf nama qabsoo Oromoo tana keessa qooda qabuututu amma booda lafa Oromiyaa keessa dalagachuu danda'a. Tana jala muraa beekaa. Kan qabsoo Oromoo irratti dalagaa ture. Kan qabeenyi kee siigaltee diina gargaartee Oromoon akka dhumu godhaa turte. Arraan tana siigaltee yakkamaadha. Qooda takka illee hin qabdu Oromoo biraa. Qabsoo Oromoo biraa qooda takka hin qabdu. Kana jala murii beeke. Kanaaf hanqanumaan jechuu barbaada yeroo dheertuudhaan haasawaa ture. Injifannoon uummata Oromootiif haa taatu. Abbaan fadhee siigaltee olu taalus gatu taaltus injifannoon ta'u uummata Oromooti. Olu taaltus gatu taaltus masaraa mootummaa san kan qabatu waraana bilisummaa Oromoo malee tokko hin jiru. Wabo. Arraas wabo, boruus wabo. Injifannoo kan fidu wabo. Kamasaraa keessaa si gaddarbu wabo. Kasi awwaalu wabo. Kasi xiqqeessu wabo. Kasi galtee falaati deddeemtuun sanii fi eenyummaa miliqsan kasirraa mulqeessi balleessu wabo. Waraana bilisummaa Oromoo. Dhiira siigaltee sabaaf dhaabbatte. Maandisoota lolaa, maandisoota qabsoo, abbootii tarsiimoo. Waraana kana qabna. Waraana kanaa siigaltee masaraa keessaa isin darbuu ta'a. Kiiloomeetira 25 bichaa hafe. Inshaa Allah. Bilisummaan Oromoo guyyaa gabaabduu booda inshaa Allah biyya teenya keessaa Finfinnee keessaa siigaltee haasa'uu teenya inshaa Allah. Kanaaf anan qormaan jechuu barbaada galatoomaa nagaan jiraadhaa warri siigaltee dhugaadhaan saba kanaaf laalattan warri dhugaadhaan Oromummaan isin dhagaamtu qabsoo eegaltan deeggarsa eegaltan itti fufaa halkanii fi guyyaa siigaltee haadaleenuu warri yeroo qabsoo Oromoo dubbannu mataan dhukkubu ammallee rabbiin mataa isinaa dhukkubsu ammallee rabbiin isinaa dhabamsiisu warra siigaltee diina jala deemee eenyummaa Oromoo balleessu rabbii isinaa balleessu kanumaan jechuu barbaada galatoomaa injifannoon uummata Oromootiif haa taatu. Inshaa Allah bilisoomuuf kiiloomeetira 25 bichaan nu hafe. Shakkiin qabnu haqa qabna dhugaa qabna waboon siigaltee ni injifatti galatoomaa nageetti.